Barnoonni guddina biyya tokkoo keessatti iddoo olaanaa qaba. Meeshaan icciitii jijjiiramas barnoota qofa. Barnoonni furtuu jireenyaa dhala namaati. Barnoonni bu'uura qaroominaa, guddina dinagdee, siyaasaa fi furmaata rakkoo hawaasummaa biyya tokkoo fi addunyaati. Lammii barnootaan gahoometu guddina biyya isaa fi sarbama mirgaa fi dararamuu lammii isaaf quuqamee falma. Lammiileen hundinuu carraa barnootaa akka argataniif immoo walqixxinsaa fi dhaqqabummaan manneen barnootaa fi dhaabbileen barnootaa dhuunfaa fi mootummaa jiraachuun murteessaadha. Sirna barnootaa biyya kanaa keessattis imaammata mootummaan carraa barnootaa lammii hunda biraan gahuuf hojjechaa jiru keessatti dhaabbileen barnootaa dhuunfaas carraa gama investimentii barnootaan argatanitti fayyadamuun gumaacha isaan irraa eegamu taasisuu irratti argamu. Yeroo ammaas barnoota qulqullina qabu lammii hundaan gahuuf hojii mootummaan hojjetaa jiru cinatti dhaabbileen barnootaa dhuunfaas ofiis fayyadamoo ta'anii lammiileen isaanii carraa barnootaa akka argataniif gahee lammummaa isaan irraa eegamu bahachuu irratti argamu. Dhaabbilee barnoota dhuunfaa kanneen keessaas kolleejjiin Wisdem tokkoo fi adda durummaan kan Kolleejjiin Wisdem hojii baruu fi barsiisuu erga eegalee umurii gabaabaa qabaatus yeroo ammaa barnoota qulqullina qabu lammii hundaa biraan gahuu fi lammii barates baay'inaa fi qulqullinaan horachuuf hojii olaanaa irratti kan argamudha. Kolleejjiin Wisdem kan hundeeffame yama daldala maqaa isaatiin argateen bara 2011 yookaan bara 2018 keessa argateen gosa barnoota lamaan beekamtii guutuu argachuun barattootaa fi leenjitoota muraasan hojii baruu fi barsiisuu kan eegaledha. Kolleejjii Wisdem bara 2010 jalqabee 2011tti beekamtii argatee gara hojiitti galee ergasii kaasee barsiisaa jira. Kanaan dura yeroo duraadhaaf eebbisiifnee turre. Kanis kan jalqabne Gafarsaa Noonnoo yookaan Ashawaa Meedaa bakka jedhamutti. Yeroo sana barattoonni naannoo 200 olii eebbisiifneerra. TVTs akka isaa olii. Yeroo ammaas barnoota qulqullina qabuu fi gahumsa qabu akkaataa ministeerri barnootaa baaseen hojii keessa kan jiruu fi fedhii maamiltoota isaa galmaan gahuuf daran hojjetaa kan jirudha. Yeroo eebbisiifnu amma garuu sagantaan keenya babal'isuun achumatti kolleejjota baay'ee banuudhaan karoorfannee yoo xiqqaate naannoo sabbataattis jalqabnee jirra. Itti gaafachaa jirra, akkiteessinii itti gaafachaa jirra. Yeroo dhiyoo keessatti beekamtii akka argannu abdii qabna. Waan biiroon barnootaa barbaachisu hundaa guunnee jirra. Appruuf ta'uu qofa appruuf argatee booddee akka jalqabnu bara 2018 karoora keessa guddaadha. Kaayyoon hundeeffama kolleejjichaas hayyoota gahumsa qabaniin barnoota qulqullina qabu lammii hundaa biraan gahuun lammii gahumsaan dorgomaa fi cimaa ofii fi maatii isaa darbees biyya isaaf bu'aa buusuu horachuudha. Kolleejjii Wisdem kan kolleejjota biraarraa adda kan isa godhu tokko kwaalitiidha. Barsiisota ciccimoo yuunivarsiitii Finfinnee fa'aa barsiisan bartaamiin bira akka hojjetan gochuudhaan barattoota haaraa ciccimoo ta'an qindeessinee uummata keenyaan biraan gahudha. Kan innaa ta'u egaa waa hedduu of jalatti qaba. Tokkoffaan barataan kwaalitii barumsaa irratti kan durii irraa addatti hojjechuu akka qabu. Lammaffaan barattoonni biraa baratan bakka biraatti dorgomanii cimoo ta'anii akka darbanii ragaadhaanis barattoota kan dura eebbifamanii agarra waan ta'eef amma immoo kanaa olitti hojjechuudhaaf karoora keenya qindeeffannee keessumaa bara 2015 immoo kan bara darbee irraa fooyyee akka ta'u abdii qabna waan ta'eef sarratti hundoofnee hojjechaa jirra qulqullina irratti jechuudha. Kolleejjiin Wisdem bara hundeeffama isaatti digirii jalqabaa fi gulantaa yookaan TVETdhaan walumaa galatti barattoota 28 hojii baruu fi barsiisuu kan eegaledha. Waggaa hundeeffama isaa lammaffaatti immoo dandeettii simachuu isaa ol guddisuun digirii jalqabaan barattoota 700 fi gulantaa yookaan TVETdhaan immoo barattoota 200 walumaa galatti barattoota 900 hojii baruu barsiisuu cimee kan itti fufedha. Kolleejjiin Wisdem bara 2013 yookaan bara 2020tti hojii baruu barsiisuu karaa qulqullina qabuu fi sirna ministeerri barnootaa baase irratti xiyyeeffachuun hojii barattoota simachuu ulaagaa ministeerri barnootaa baase irratti hundaa'uun digirii jalqabaatiin gosa barnootaa akkaawuntiin gande faayinaansiidhaan sagantaa guyyaa galgalaa fi fagoodhaan barsiisaa jiraachuu fi gulantaa yookaan TVETdhaan immoo gosa barnootaa akkaawuntiin gande baajet sarviis gulantaa 1-4 fi infoormeeshin teknooloojiidhaan barattoota ulaagaa guutan qofa simatee barnoota qulqullina qabu kennaa kan jirudha. Wisdem College Business and Management, Accounting and Finance akkasumas fagoodhaa fagoo fi idileedhaan beekamtii nuuf kennameera.
kanaan duras barattoonni hedduun galmaanii barachaa jiru. Baay'ees akka moodel taanee baanu abdii waan qabnuuf yeroo baay'ee miidiyaa irratti kaafneerraa nuti qarshii funaanuu qofa miti uummata tajaajiluudha. Keessumaa uummanni keenya duratti qaxaramanii yeroo hojjetaman duratti yeroo qaxaramanii hojjetan hanga danda'utti ijoollee keenya qaxaruudhaan. Kolleejjii jechuun umurii hundeeffamaan gabaabaa ta'us hayyoota ciccimoon barnoota qalamaa fi gocha irratti xiyyeeffate kennaa jiraachuun dhaabbilee barnoota olaanoo mootummaa fi dhuunfaa umurii dheeraa qaban faana sadarkaa olaanaadhaan dorgomaa kan jirudha. Barumsa qulqulluu ta'e kennuudhaaf karoorfanneerraa diistaansii yeroo kenninu haala hedduudhaani. Tokkoffaan qulqullina irratti qulqullina diistaansii torbanitti leenjii garaagaraa eeggoona. In qorra yoo inni danda'e sagantaa 2-3 haala ittiin jajjabinaa godhamu intoo taanillee haala ittiin dhiisnee deemnu tokko uumaa jirra. Maaliif uummata qaruudha keessumaa uummata Oromoo keessatti hojjechaa jirra. Yeroo uummata Oromoo keessatti hojjettu sagantaa akkasii bareechiteetti deemuu qabda waan ta'eef dhimmi diistaansii irratti kennu baay'ee kwaalitiin isaa kan duraarra adda kan isa godhu keessumaa diistaansiin deelii galanii waan hin baranneef diistaansiin fudhatu waan ta'eef yeroo yerootti qorumsaa kennaa fi yeroo yerootti qorra yeroo yerootti ilaalla yoo kana keessa laayinii kana keessa darbuu hin dandeenye ofiisaatis uummataafis hin ta'u waan ta'eef akka inni moor jabaatuuf irratti hojjechaa jirra jechuudha. Kolleejjichi bara 2014 yookaan bara 2021tti barattoota barnoota isaanii xumuran digirii jalqabaan barattoota 134 fi gulantaa yookaan tiiveetii sadarkaa 1 hanga 4tiin leenjitoota 140 walumaa galatti barattoota 274 barnoota isaanii xumursiisee eebbisiiseera. Eebbifamuu qofa osoo hin taane barattoonni eebbifaman eessatti akka qacaramanii hojjechaa akka jiranii fi hojii kan uummatan ta'uu isaanii hordofuun isaa immoo kolleejjota biroo irraa adda kan isa taasisudha. Ani maqaan koo Hirkoo Kaasaan jedhama. Gaheen hojii koo kolleejjii kana kan jalqabaa kaasee kan bu'uureesse anadha. Kanaaf amma hojiidhuma kolleejjii kana babal'ina kolleejjii kana irratti hojjechaa jira kolleejjii Wisdom irratti. Kanaaf yeroo kana babal'ina kolleejjii babal'ina dameewwanii babal'ina barnoota fagoo kan irratti waan hojjechaa jiruuf kolleejjii Wisdom kan hundeeffame waggaa arfan kana dura baachii takka eebbisiiseera yookaan digirii fi sadarkaa leeveliitiin barattoota naannoo barattoota 274 eebbisiiseera. Sanaaf hojjettoota 50 ol qaba hojjettoota dhaabbii jechuudha. Kun akkuma agartan leenjiirra turanii darbee barsiisota hedduu qaba. Barsiisonni keenya yoo xiqqaate barsiisota 60 olii barsiisonni kolleejjii keenyatti barsiisan akkasumas amma biraanchii dameellee kan fagoo barsiisa babal'isaa waan jirruuf naannoo kibba shawaa lixaatti shawaa kibba lixaatti babal'isaa jirra. Kibba keessas akkasumatti sosocho'aa jirra. Kanaaf gaafa isaan dabalaman hedduu ta'u kanaaf hojiin keenya akkasiin beekamu jira. Kolleejjiin keenya immoo tilist barattoota simatee jiru sana akkaataa humna isaatiin olitti yoo deebis baay'ee wantoota ta'uu danda'a. Kanaaf akkaataa humna isaatiin simannaa akkaataa ministeerri barnootaa baaseen simatee ijoollee yookaan barattoota barsiisee edda eebbisiisee booda hordoffii gochuu eessa jiru barattoonni eebbifaman kun. Dhaabbata kamitti qaxaramanii jiru. Alumni kan jedhu jira. Rejistirar alumni kan jedhamu jira. Gaafa barattoonni eebbifamanii deeman barattoonni keenya baankii kam galanii dhaabbata kam galanii kana jedhee hordofaa deemu. Qoffaan karaa itti hordofamu karaa imeelii jira, karaa telegiraamii jira, karaa garaagaraatiin bilbilaan hordofuu hin danda'ama, qaamaan hordofuu hin danda'ama. Kanaaf bifa kanaan kolleejjiin keenya akkas godhu abdiin qaba kanaatti. Hojii baruu fi barsiisuun cinatti namoota harka qalleeyyii gargaaruu, barattoota harka qalleeyyii barachuu hin dandeenye bilisaan barsiisuu, hojii misooma rakkoo hawaasummaa dinagdee uummataa furuuf hojjetaman keessattis kolleejjiin Wisdom hirmaannaa taasisaa kan jirudha. Hawaasa keessatti tokkoffaan namoota harka qalleeyyii gargaaruudhaan sadarkaa barumsaan muluudhaan ammas kan barsiisaa barattoota baay'ee dhibbaa ol qabna ammas akkasumatti fufnaa jechuudha. Sababiin isaa yoo barbaade kolleejjiin babal'achuun isaa uummata akka tajaajiluuf. Uummanni keenya akkuma beektu baay'inaan haala qalleeyyaa uummanni baadiyyaa warri humna qaban akka baratan warri humna hin qabne immoo gargaarsa garaagaraadhaan hanga
naannoo beelli uumamte illee gargaaruun akka deemnuuf karoorfannee keessa qabna. 2015 keessatti 2014 keessatti karoora kee tokkoffaan kanaan dura barattoota 100 ol tola barsiisaa jira. Lammaffaan barattoota 2018 immoo 200 ol illee godinaalee jiru keessatti funaannee haala barbaachisaa ta'een gargaara. Akkasuma immoo uummannis immoo uummanni Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf kolleejjii Wisdom bira dhaabatee cinaa dhaabatee yoo rakkoo jiraate illee koomentii nuu kennaa akka deemaa nus uummata tajaajilaa akka deemnuuf karoora keessa guddaadha jechuudha. Bara kana keessas damee isaa haaraa sagantaa digirii jalqabaa hanga digirii lammaffaa fi tiiveetii yookaan gulantaadhaan banuu irratti kan argamudha. Haaluma kanaan yeroo ammaa kanas kolleejjichi digirii jalqabaatiin gosa barnootaa akkaawunting and faayinaans, biizines manaajimeent, gulantaa yookaan tiiveetiidhaan akkaawunting and faayinaans, haardweer neetwork sarviis, moobaayil manteenes, digirii lammaffaadhaan immoo biizines adiministireeshin, project development and management, degree lammaffaadhaan immoo business administration, project development and management, development economicsiidhaan beekamtii argatee barsiisaa kan jirudha. Sagantaa barnoota fagootiin immoo degree jalqabaatiin gosa barnootaa accounting and finance, business managementiidhaan beekamtii argatee barsiisaa kan jiru yoo ta'u, bakkiitti argama wiirtuu sagantaa barnoota fagoo kolleejichaas Buraayyuu Gafarsaa, Ibanjaawii Baabbichi, Qarsaa Leemman, Sabbataa Ayyoo Sabbataa, Tullu Boolloo, Sooddoo Daaccii yookaan Arbuu Culullee, Walisoo, Walqixxee, Daargee, Xoollay, Silkaambaa, Moloo, Adaa Bargaa yookaan Hincinnii, Ejeree, Ejersa Lafoo yookaan Olonkomii, Calliyaa yookaan Geedoo, Iluu Galaan Ijaajjii, Shaampuu, Naqamtee, Jimmaa Raaree yookaan Waayyuu Abaaboo Guduruu keessatti kan argamudha. Ittaansuudhaan dameewwan 20 ol Oromiyaa keessatti bannee keessumaa karaa lixaa Oromiyaa kan Ashwaa Meedaatti kaasee amma Naqamtee kan jirutti damee gurguddoo bannee Horroo Guduruu keessa qabate asiis karaa Sabbataa kaasee Tullu Boolloo, Arbuu Culullee, Walisoo amma Xoolleetti sagantaa diistaansii sana business administration and accounting and finance isaan kan diistaansii beekamtii nuu kennamee jira fageenyaan haala kanaatiin tootaalee nuti amma akka xarraa sagantaa business administration and accounting and finance kan jedhu sagantaa hundumaan qabna regularly extension qabna fageenyaas jira kana qabna already beekamtii qabannee accreditation nu ilaalee nuuf kennee jira barsiisaa ittiinis eebbisiisan isa dhufu kaasee business administration accounting and finance garuu eebbisiifnee jira akkaataa mootummaan eeyyameen jechaadha. TVT'dhaan hundi gosa hundumaa qabna. Maastersiidhaan garuu Finfinnee gubbaatti banuudhaaf karoorfanneera. Karoora 2015 Sabbataaf Finfinnee gubbaatti maastersii business administration, marketing, project managementiidhaan akkasumas economicsiidhaan karoorfanneera. Bannee waliin ga'uuf jecha Sabbataa kaampaasiif akkasumas Finfinnee irrattis proposaalii qindeessineera jechaadha. Garuu amma akkuma isin jedhe sagantaa digiriidhaan baay'inaan uummata biraan kan geessu sagantaa digiriidhaan amma kan hojjechaa ture. Kolleejjiin Wisdom barattoota ga'umsa tekinooloojii olaanaa qaban horachuu fi haala kenniinsa barnootaa fi qabiinsa maamilaa irratti dandeettii barsiisotaa fi hojjettoota isaa yeroo yerootti hayyoota ga'umsa olaanaa qabaniin leenjii kennuufin cimsaa deemuun immoo adda kan isa taasisudha. Wisdom College yeroo ammaa kolleejjota jiran keessaa adda kan isa gochuu barbaadu. Qabxiiwwan ciccimoo jira keessumaa hojjetaa yeroo yerootti leenjisee hojjetaa maamila cimaatti qabachuu danda'u barattoota sirriitti qabatu akkasumas immoo uummata tajaajiluutti immoo kaayyeffatee kan deemuu fi yoo xiqqaatee hanga danda'amutti kan dursiniif kaasuu yaalleerra barattoonni keenya barattoota siyaanaa tekinooloojiin beekumsa ciccimoodhaan ba'an akka ta'aniif leenjii garaagaraa qopheessinee guyyaa har'aa akkuma beekan namoonni gurguddoo irratti hirmaachaa jiru jechuudha. Uummata keessaa waan ba'eef barattoonni nu biratti baratan sagantaa digirii fi amma immoo maastersii jalqabuuf kaampaasii haaraa lamaan tokko banaa jirra akka Oromiyaa waliin ga'uuf hojjechaa jira waan ta'eef diisipiliinii gaarii qabaatanii uummata keenya keessaa immoo tajaajilanii akka isaan deemaniif gochuudhaaf qabxii olaanaadhaan leenjii garaagaraa akka fudhatan yoo xiqqaate ji'a keetti waggaa keetti yeroo 2 kurmaanaan yoo danda'ame yeroo 3 haala akkasitti mijeessaa jira waan ta'eef xiyyeeffannoon keenya kan inni guddaan isaa akka dursifaa kaasuuf yaale barattoonni Wisdom dhufanii
hojjettoonni wisdom simachuu irrattidha. Gaaffii barbaadan afaan barbaadaniin afaan walii galuu danda'aniin akkaataa namni barbaaduun qopheessinee dhiyeessuudha. Kana inni guddaan isaa. Haala qabannaa maamilaa haala baruu fi barsiisuu irratti dandeettii hojjettoota isaa cimsaa deemuun isaa dhaabbilee barnootaa biroo irraa adda kan isa taasisuu fi kolleejjota biroof illee fakkeenya gaarii akka ta'e hojjettoonni kolleejjichaa ragaa kan ba'anidha. Kolleejjota hedduu keessa hojjedheera tajaajila kenneera garuu leenjii akka kanaa leenjinee hin beeknu. Kolleejjota sana keessatti jechuu kooti damee garaagaraa keessa hojjedheera. Kolleejjii Wisdom dhugaa dubbachuuf yoo ta'e leenjii bifa akkasiitiin leenjii ogeeyyoota ciccimoo beekamoo ogeeyyoota intarnaashinaal ta'aniin leenjisaa jira. Kun gara fuulduraatti maamilli keenya maal nurraa barbaada maal nurraa argate maal nurraa argachuu barbaada maal nurraa argatee jira kana booda immoo maal kennuufii qabna kan jedhu irratti kaastamaraan diiliing akkuma kaasee ammas immoo liidarshiippiin jira. Liidarshiippiin immoo itti fufaa. Liidarshiippii irraa immoo waa'ee faayinaansiiti akkamittiin akka maamilli keenya tajaajila argatu tajaajila baay'ee gaarii si'ataa bu'a qabeessa bor deebi'ee kan ittiin dhufu kan argatu kanadha. Kolleejjii Wisdom amma sagantaa baruu barsiisuu irratti bobba'ee jira. Kolleejjii Wisdom jalqaba irraa kaasee jechuun waan tureef sirriitti nan beeka. Kolleejjii Wisdom kastamarii irrattis haala barnoota irra barannee kan irrattis dabalata. Baay'ee kastamarii simannaa waan xiqqoorraa kaan immoo kunoo amma guddachaatti jira kanatti hin beeka. Kolleejjii Wisdom haala baruu barsiisuu irratti addaadhaan jedhan. Maaliif barsiisonni achi keessaa barsiisanis barattoota maastersii qabanii barsiisonni sa'aatii isaanii eeguu baay'ee bakka waan hin jedhesitu hin qabu. Baay'ee gobazootadha hojjettoonni isaaniitis amma danda'a isaaniitti baay'ee cimanii hojjetu. Barattoonni keenyas immoo amma ammaatti fuulamitti badanii hin jiran. Hawaasummaa irratti barattoota dadhaban hin gargaara. Harka qalleeyyii irra ta'anii baay'ee gargaara. Iskoolaariin kennaa baay'ee barattoonni illee kilaasii irraa hafanii rakkoo isaanii nu hubata. Maali kanaaf ni jedhanii yeroo isaanii rakkoo dhiyeeffatan hubanneetu gargaara jechuudha. Kolleejjii Wisdom ammayyuu hojii amma irra jirru baay'ee gaariidha. Ammas cimee akkatti fufuun barbaada. Barnoota irratti baay'ee baranneerra ammas cimnee gana caalaa uummata keenyaaf akka taanu lammiin baranneef illee akka barsiisuu dandeenyu jedha. Fuula ifaatiin kastamarii simachuu yaada kastamarii hubatanii waan dadhaba isaanii irratti gargaaruu furmaata ta'uudha qabnaan jedhan. Furmaata ta'uudha fakkeenya ta'uudha qabna. Kanarra barnoota irra barannee irratti hundoofne fakkeenya ta'uudha qabna. Sanbarreellee kolleejjii kan bilaallee barsiisuudha qabna. Nama hin beeknellee barsiisuudha qabna. Dhaabbanni tokko dhaabbata ta'ee lubbuu horatee egereetti darbuudhaaf borullee jiraachuudhaaf dhaabbanni tokko kastamarii isaa seeraan qabachuu danda'u qaba jechuudha. Dhaabbanni kastamarii isaa akka ta'uu qabutti hin qabanne kophaa isaa hafaa jechuudha. Kufaatiin dhaabbata sanii har'a jiraatee bariisaa kufuu danda'a jechuudha. Maaliif dhaabbanni jiraachuudhaaf kastamarii isa barbaachisa. Hojjetaan achi keessatti immoo mindeeffamee yookiin qacaramee jiraatu sun jireenya dhuunfaa isaa ittiin gaggeessachuudhaaf dhaabbata irraa waan argatu qaba. Dhaabbata sanirraa waan ta'e argachuuf immoo kastamariin jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf bu'uurri dhaabbatichaa baakbooniin dhaabbatichaa kastamarii waan ta'eef mata dureen tireeningiin kun yookiin leenjiin kun itti kennamu kun baay'ee murteessaa dhaabbata kanaaf jechuudha. Egaa ani kolleejjota yuunivarsiitii dhuunfaa kolleejjota hedduu keessa barsiiseera. Waggoota hedduu fi muuxannoo barsiisummaa yeroo dheeraan qaba. Hoggansa irrattis tutturee jira. Waan baay'ee waan taajjabe jira. Tajaajila kana nan argee doontaan ittan jiraadhe. Iddoo biraas baay'ee argee jira jechuu kooti. Kanaaf wanti nan mana kana keessatti argee waan bareedaa waan namatti tolu'a waan gaarii jira kana caalammoo fufee itti fufuu qaba jechuudha. Warra kaaniif illee fakkeenya guddaa ta'a. Yeeta yaada kuni noormaali fakkeenya ta'a jennee nuti miidiyaa irraa asii dubbachuu miti qabatama waan argamee fi waggaa 4 kana keessatti waggaa 5 kana keessatti yeroo kana keessatti hundaa'ee beekamuun isaa kun qaamumti biraatiyyuu nuti warra achi keessa waan tajaajila argatan iyyuu qaamni alaatiyyuu waan kanarraa dubbachuu danda'a jechuudha. Dhaabbata barnootaa keessatti kastamarii sirriitti keessummeessuun dhaabbata kamiifiyyuu yuunivarsiitii dhuunfatis kolleejjiis haa ta'u yuunivarsiitiin mootummaatis haa ta'u customer servicing academic institution yookiin barnoota keessatti fedhii odoontaan dirqama ta'uu qaba jechuudha dhimma dhalootaa waan ta'eef. Anas kunis dhaabbattoonni kunis akkasuma ta'uu qaba kan keenyallee akkaatuma kanaan itti deemaa jira. Ammas itti jirra boruufillee akkas ta'uu qaba. Moraalitii saniis hin qabna.
warri immoo hanqina isaaniillee qabaatan akka dhuunfaa kootitti waan biraatiin wal bira qabuu qabanii dhimma barnootaati waan ta'e tajaajila kennuu qaban kennuu qabu jedhee tanaan yaada goonaan. Kolleejjii Wisdom gaafa bu'uureffame irraa kaasee itti sirmaadheera. Dhugaa dubbachuudhaaf xiiqii guddaadhaan jabaatanii sadarkaan irra gahuu isaaniitti immoo baay'een gammada. Leenjiin kun baay'ee gaariidha. Keessattuu hojjettoota dhaabbata kanaatii fi maal fakkaanna? Tiyooriin maal jedha? Hojiin nuyi as keessatti hojjechaa jirru immoo maal fakkaata? Maaltu immoo nu hafa? Mudoon nuti qabnu eessa? Lafti rakkina keenya eessa? Jedhanii akka of ilaalaniif baay'ee isaan gargaara. Isarraa kaaniitu of sirreessuu haga humni isaanii danda'e haga qabeenya humna isaanii gaafa jiru qabeenya isaanii haga danda'e haga beekumsa isaanii ofis dhaabbatichas jalqaba ofii yoo beekan dhaabbatichas beeksaa deemata waan ta'eef ilmi namaa jalqaba ofii taateetu booddee namaaf sabaa uummataaf taata. Saniif isaan beekuu isaanii isaan har'a leenjiyuu isaanii waan beekan irratti dabalata waan ta'eef of course degree yookaan master's PhD award and goal training dha waan ta'eef haa ta'uti waan biyya kanatti ta'aa jiru maal fakkaata tiyooriin kun maal jedha nuti immoo maal hojjechaa jirra kan jedhu sanirraa kaanii jireenya isaanii akka fooyyessan kenna tajaajila isaanii akka fooyyessan karaa banaaf jedhee tan amanaani. Wisdom kolleejjii biraarraa maaltu adda godhaa waan jedhu kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf umurii xiqqoodha kan isaan itti jalqabanii istaatasii isaan ammarra ga'an kana gaafa laalu baay'een gammada. Keessattuu yoo akka kanaan deeman yoo akka kanaan cimatan yoo akka kanaan illiitii guuranii yookaan funaananii treeningii isaa ta'u kilaasii isaa ta'u kenna tajaajila isaanii isaa ta'u yoo fooyyessan sadarkaa guddaarra ni ga'u jedhee tanan amana. Kolleejjichi bara barnootaa 2015tti dameewwan isaa iddoo hundaatti babal'isuufis karoorfatee hojjechaa kan jiru ta'uudha. Karoorri keenya 2025tti jechuun akka Girigooriyaan jechaadha. 2025tti guutuu Oromiyaatti waliin ga'uufidha. Akkaataa amma jiruunis carraan amma uummannis itti barataa jiru barattoonnis nu hordofaa jiranis barattoonni keessaa baay'ee nu gargaaraa jiraniin kana agarsiisa. Kolleejjichi hojii baruu fi barsiisuu qofa osoo hin taane tajaajila dinagdee fi hawaasummaa uummataa cimsuufis cina kan dhaabbatu ta'uudha. Kaayyoo qabatee ka'ee galmaan ga'uufis carraa hawaasa hirmaachisuu qabutti fayyadamuun hawaasa waliin qindoominaan kan hojjetu akka ta'edha. Nuti ergaan keenya inni guddaan uummanni keenya bakka kaampaasii keenya jirutti nu faana dhaabachuu qabu. Rakkoolee jiran haaluma akkuma keenyatti waliin diskas gochaa deemuu qabna. Mana barumsaa qulqulluu ta'e ijaaruuf uummata keenya bira dhaabachuuf tajaajila dinagdeedhaan hanga dandeenyetti namoota rakkatan gargaaruudhaan hojjechaa jira waan ta'eef inni guddaan immoo keessumaa namoota gargaaruudhaanti. Namoota harka qalleeyyii ta'an barachuutu qabanii garuu barachuu dadhaban deeggaruu qabna waan ta'eef hundumtuu gama hundumaaniyyuu kolleejjii Wisdom barbaadanii bakka itti simatanii akka isaan bira dhaabatan jechuun barbaada. Hawaasni immoo nun isaan dubbanne kan hojiirra oolchine isaan barsiisuuf kwaalitiidhaan gargaaruudhaan barsiifne qabatamaan akka agarsiifnuuf uummata keenyaaf immoo waadaa gallaachaa. Kolleejjii Wisdom ammaa booda kan kaleessaadha kan darbeer ammaa booda carraanee qabu keessumaa uummata keenya keessatti hojjechuuf karoorfannee jira waan ta'eef uummanni gama kamiiniyyuu haalatti biiroon barnootaa murteessee ta'een nu bira dhaabatee mana barumsaa keenyatti akka galmaan nus immoo namoota rakkatan immoo adda baasanii nu hennanii akka gargaaruuf akka wajjin ta'aniif abdii qabna waan ta'eef kanaaf akka dhaabatan jechuu barbaada. Kolleejjiin Wisdom barnoota daldala teknooloojii haala yeroo addunyaan keessa jirtu irratti xiyyeeffatee barsiisaa jiraachuun isaa immoo kolleejjota biroo irraa adda kan isa taasisu ta'uu yoonni tokko tokko kan dubbatanidha. More technology businessitti xiyyeeffata manni suni biyyoonni addunyaa olaalla warri addunyaarra guddataniiru inni nun akka fakkeenya biyyaatti ilaallu teknooloojii biizinesiidhaan bu'uureffatanii ka'an isaan kanarra barnoonni kan hin barbaachisu otoo hin ta'in. Kanaaf kolleejjiin kun gara biizinesii fi teknooloojii irratti hundaa'e waan ta'eef kwaalitii jiru keessaa xiyyeeffannoo biyya guddisuu keessaa tokko jechuudha. Ijoolleen achi keessa jiran baay'ee dargaggeessa baratanidha. Isaan kun immoo hojiidhaaf enerjii guddaa qabu.
Kana uummanni biyya kana namni baratuu barbaadu dargaggeessi baratuu barbaadu gara Wisdamitti dhufee otoo barnoota teekinooloojii biizinesiidhaan humna isaa jireenya isaa mijeesse baay'ee gaariidhaan jedha. Kolleejjiin Wisdom kun warra ofii isaaniitii barnoota mataa isaanii qabaniin muuxannoo mataa isaanii qabaniin akka hundaa'edha. Warra manneen barumsaa kana dhaaban keessaa barattoonni koo keessa jiru. Kanaaf namoota akaadaamik baakgiraawundii qabaniin dhaabachuu isaan beeka. Lammata ijoollee muraasa fudhatee isaan irratti xiyyeeffatee hojjechuu isaati. Fi gosa disiipiliinii lama qofaa irratti teekinooloojiidhaaf biizinesii gaafannu kanaaf baay'ee fookasdii ta'ee waan qulqullina kennu qabuudhaa fi kolleejjii xiyyeeffatuu fi humna hojjettoota isaatii yeroo gara yerootti ijaaruu fi kan carraaqu ta'uu isaati ammeen beeku. Barumsa kutaa keessatti tiyoorii barsiisanii erguu caalaayyuu immoo qabatamaanii akkaataatti warra achi ba'an iskiilii mataa isaanii develooppii godhan achi ba'anii warra hojii hojjechuu danda'an akka ta'anii fi kutaa keessatti barnoota waraqaa irratti qalama duwwaan kennamutu hin ta'in kan ogummaa kennu kan muuxannoof beekumsa kennu irratti xiyyeeffatee yookiin namni achi keessaa ba'e hojii mataa isaatii uumuu danda'a lafa dhaqattis immoo dorgomaa ta'uu danda'a. Kolleejjii Wisdom qofatu hin taane manneen barumsaa sadarkaa olaanaa biyya kana keessa jiran hundumtuu kallattii sanarratti xiyyeeffachuun faayidaa qaba. Kolleejjiin Wisdom kolleejjota dhuunfaa biyyattii keessatti argaman hundumaa kallattii hundaan dursee argamuuf hojjetaa kan jiru yoo ta'u fuuldurattis namoota qalleeyyii barachuu hin dandeenyee fi ulaagaa barbaachisu guutan bilisaan barsiisuu kan itti fufu ta'uu isaa ibsaa uummata biyyattii maraan baga bara haaraa bara 2015 nagaan keessan jedha. Ammas ani kolleejjii Wisdom duukaa qabatee uummata keenyaan kan jechuu barbaadu kolleejjii Wisdom bakka jirutti yaadaan adeemsa keenyaan akka namni deeggaree kolleejjii uummata keenya keessaa ba'e waan ta'eef uummanni akka dhaabatu jedha. Ittaan su'aan namoonni rakkatan akkaataa barbaachisaa ta'een kolleejjii barumsa sadarkaa qabanii rakkatee duubatti hafa yoo jiraate akkaataa seera guutuun barsiisuu akka dandeenyu isaan bara akka dhaabatan ittaan su'aan immoo bara 2015 ayyaana gaarii isiniif haa ta'u jechuudhaan asumaan xumuruun barbaada.